Obbo irratti ololuun hojii dhaabbata PP fi ergamtoota PP'ti. Ijoon dubbii ajajaa olaanoo ABO WBO. Dhibba darbe dhimma wixinee murtii mana maree USA Ameerikaatti koreen dantaa alaa Ameerikaan dhimma Itoophiyaa irratti dabarsite House Resolution 445 wal qabate. Deeggartootiin PP afanfaajii dhalchuuf duula waraana bilisummaa Oromoo irratti geggeessaa turan ammas injifannoo WBO'n galmeessaa jiru gara dabarsuuf WBO akka siyaasa hin beeknetti dhiyeessaa jiran PP fi ergamtoota PP akka ta'an hubatamuu qaba. WBO'n qeerroo kaleessa gaaffii siyaasa Oromoo gaafatee deebiitti dhabnaan humnaan deebisuuf hidhannoodhaan falmaa geggeessaa jiruudha malee qacaramaa waraanaa miti. Hayyuun siyaasa WBO'n hin caala jedhus dhimma siyaasa Oromoo irratti WBO waliin wal falmee yaada ummataaf tolu as baasuun injifannoo argamu ummata Oromoof tiksuutu karaadha malee injifannoo WBO'n galmeessaa jiru murna hawaasa maqaa hayyuu ofitti moggaasetti dhiisanii murtii dogoggoraaf karaa banuun hin feesisu. Hayyoota Oromoo jedhaman hiree bara 1991-2018 keessatti WBO'f kabaja dhabanii murtii WBO'n alatti fudhataniin hiree Oromoof dhufe jala darbee ture. Baay'ee Itoophiyaatti faashisti Abiyyi Ahimad jedhamu erga aangoo siyaasaa dhuunfateen booda maqaa paartii Biltsiginnaa jedhuun of moggaasuun yakkoota suukanneessootaan lammiilee fi saboota biyyattii irratti raawwataa turuu fi jiraachuu isaa manni Oromoos ta'ee hawaasni idil addunyaa xiyyeeffannoon duuka bu'aa jira. Abiyyi Ahimad humnoota badii leenjisee bobbaaseenis ajjeechaan gara jabinaa kallattii cufaan lammiilee irratti addatti uummata Oromoo Tigiree Gumus Qimaantifaa irratti raawwataa jiraachuu qabeenya uummataa saamamaa fi mancaa kan jiru ta'uu jiraattonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun manneen jireenya lammiileetti guyyaa saafaa abidda qabsiisanii gubaa turuun lammiilee kumaatama ta'an hidhaatti ugguramuu fi akka feeteen mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuun akkasumas yakkoota duguuggaa sanyii irratti raawwataa jiraachuun ragaalee waan mirkanaa'eedha. Mootummaa Abiyyi Ahimad hundee irraa kan dantaa sabaa fi sablamoota impaayeratti hin tiksine ta'uu hundumaa dura kan dursee itti dammaqe sabboontota qabsaa'ota ilmaan Oromoo ta'uu eenyuyyuu haaluu hin danda'u. Kanaafis tarkaanfii hooggansa waraana bilisummaa Oromoo qaroo ta'aniin fudhatame sirna nama nyaataa faashisti Abiyyi Ahimad kan leellistummaa sirnoota dulloomaa impaayeratti hoogganu irratti falmaa dhooftuu taasisaa jiraachuun ragaa quubsaa waliin kan mul'atudha. Booddee keessa impaayera Itoophiyaatti humnoota sirna fokkota Abiyyi Ahimadiin durfamu kan mormuutti jiran kutaalee fi kallattii impaayerichaa adda addaa keessaa dhalachuun fincila murna cunqursituu Biltsiginnaa irratti eegalaniin injifannoo boonsaan argamaa jiraachuunis ni hubatama. Falmii ummatoonni cunqurfamoon impaayeratti murna badii Abiyyi Ahimad irratti taasisutti jiran cinatti biyyoonni hedduunii fi gamtaaleen biyyootaa akkasumas dhaabbattoonni idil addunyaa fagoo fi dhiyoo irraa walitti dirmachuun gaagaama lubbuu fi sarbama mirgoota dhala namaa ulfaataa qoomoo giddu galeessa taasifachuun raawwataa jiran mormuutti jiraachuu isaanii ibsoota yeroo adda addaatti bahaa jiran irraa hubachuun ni danda'ama. Haa ta'u malee biyyoonnii fi dhaabbileen idil addunyaa danuun waggoota 3 darban kana guutuu murna Abiyyi Ahimadiin hoogganamu kutaalee Oromiyaa addatti immoo zooniilee kibbaa fi dhiyoo Oromiyaa akkasumas godinaalee Walloo Matakkalii fi giddu galeessaatti ajjeechaa jumlaan daa'ima hawwan manguddootaa fi dargaggoota irratti taasifamaa tureef guddoo gurra osoo hin kennin lola kaaba impaayeratti dho'ee wal qabatee rakkinoota uumaman balballoomsuu irratti hedduu fuulleeffachuu isaanii ifa galaadha. Ibsoonnii fi mariileen barreessaa mootummaa gamtoomanii dabalatee mootummoota gamtoomaniitti damee gola nagaa eegumsaa gamtaa Awurooppaa fi biyyoota akka USA faan yeroo garagaraatti ba'anis kanuma mul'isu. Lola impaayerattiin daangaa ofii keessatti saboota mirga ofiin of bulchuu fi mirga hiree ofii murteeffachuu mirkaneeffachuuf qabsoota jiran waliin taasisaa jirtu hordofee murni Abiyyi Ahimad birmadummaa fi jaalala biyyaaf dantaa kan hin qabne loltoota biyyoota ollaa irraa kadhatee lammiilee nagaa irratti bobbaasuun gaagaama lubbuu lammiilee dhiittaa mirga namoomaa qe'ee fi qabeenya ofii irraa buqqa'u beela yakka gudeeddaa saamichaa fi manca'iinsa qabeenyaa mudataa jiru. Akkasumas dhaabbileen gargaarsaa namoomaallee lammiilee rakkatan bira akka hin geenye danqaa uumaa jiraachuun xiyyeeffannoo idil addunyaa harkisaa jira. Kanaan wal qabatee biyyi USA Ameerikaatti koreen dantaa alaallee Itoophiyaa irratti wixinee murtii fudhattee jirti. Wixineen kunis House Resolution 445 jedhamuun moggaafameedha. Wixineen kun mana marii bakka bu'oota USA Ameerikaa koongiransiin kan ba'e yoo ta'u, miseensota koongiransichaa koree dantaa haajaa alaa kanneen ta'an
Miss Karen Bass, Mr. Smith, Mr. Mixi fi Mr. Mikael jedhamuun baatiin caamsaa 28 2021 kan dhihaatedha. Rakkinoota impaayerattiitti uumamaa turan haalaan duuka bu'aa turuu kan himuu fi sababoota eeraman tokko tokkos kan eeruu ibsi kun dhibdeelee siyaasaa impaayerattiitti bittaa Abiyyi Ahmediin uumamaniin dhiittaalee mirgoota namoomaa fi gaagaamni hammaataan mul'atan akka furamaniif wixinee murtii mootummaa USA Ameerikaan fudhataman kan addeessuudha. Abiyyeen ibsa kanaa jajjaboon kanneen armaan gaditti eeramanidha. Walitti bu'iinsi Tigraay fi impaayerattiitti bakkeewwan adda addaatti uumaman akka dhaabbatan yaamicha dhiyeessa. Mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa humnoota Eertiraa Itoophiyaa keessaa akka ariitiin baasan gaafata. Dhiittaa mirgoota namoomaa, saamicha gudeeddaa fi yakkoota gara biroo humnoota Itoophiyaa, Eertiraa fi kanneen birootiin naannoo Tigraay fi bakkeewwan kaanitti raawwataman cimsee balaaleffata. Dhibdeen siyaasaa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumame gara walitti bu'iinsa afaan qawweetti jijjiiramuun kan hin malle ta'uu akeeka. Hojiileen gargaarsaa gaazexeessitoonnii fi dippiloomaatonni geggeessan bakkeewwan rakkinoonni uumaman Tigraayis ta'e qaamoota impaayerattii gara kaan qaqqabuu akka danda'aniif haalli mijataan akka uumamu waamicha dhiyeessa. Tajaajila dawaalee lubbuulee baraarsan argachuu ariitiin akka sirreeffamu akkasumas tajaajilootni ibsaa, baankii, telefoonaa fi intarneetii Tigraayis ta'e bakkeewwan impaayerattii tajaajilli qunnamtii itti addaan citan akka banamaniif yaamicha dabarsa. Arbama mirgoota namoomaa Tigraayitti raawwataniif Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishinariin mirga namoomaa olaanoo waloon qorannoo akka taasisan kan tumsu ta'uu beeksisa. Suudaan sababa walitti bu'iinsa Tigraayin kanneen buqqa'anii baqataniif balbala ishee saaquu kan dinqisiifatan ta'uufaa addeessa. Dabalataanis barreessaan haajaa alaa USA Ameerikaa Antooniyoo Bilinkeen sarbama mirgoota namoomaa fixiinsaa fi yakkoota ajjeechaa impaayerattii uumamaniif itti gaafatamummaan kan jiraatu hordoffiin akka taasifamu himuu fi impaayerattiitti hidhamtoonni akka seera biyyaattii fi dila addunyaatti qabiinsi akka taasifamuu fi qabu hooggantoonnii fi deeggartoonni jaarmayoota siyaasaa kanneen mormitootaa akkasumas ogeeyyii sababa ejjennoo siyaasa isaanii yookaan ilaalcha isaaniitiin mana hidhaatti ugguraman akka hiikamaniif ergaan dabarsee tures House Resolution 445 keessatti eeramee jira. Erga yaada ofii bilisaan ibsachuu Itoophiyaatti saba yaada yookaan ilaalcha siyaasaan osoo loogiin hin jiraatin haa kabajamuu jechuun gaazexeessitoonni hidhamanis akka hiikamaniif gaafatee jira. Mariin biyyaalessaa akka taasifamu yaamicha dabarsuun lolli deemuutti jiru dhaabbatee balli siyaasaa akka barbaadamu dhaamsa dabarsa. Tarkaanfiin lammiilee nagaa irratti fudhatamu akka dhaabbatuu fi lammiilee nagaafis eegumsi taasifamu akka qabu akeeka. Arbama mirgoota namoomaa Tigraayitti raawwatamaniif qorannoo walabaa akka taasifamu, bu'aa qorannoo raawwatameenis yakki waraanaan uumamuu fi dhiisuun adda baafamee qaamonni harka keessaa qaban akka gaafatamaniif kan hojjetu ta'uunis tuqamee jira. Egaa qabiyyeen House Resolution 445 jajjaboon kanneen gubbatti eeraman ta'anii osoo jiranii aadde Kaarin Baas miseensa koongirensii USA Ameerikaatti bakka buutuun diistiriktii Kaalifoorniyaa 37ffaa kan taate addi bilisummaa uummata Tigraay murna woboo kan ta'e woboo shanee jedhamu waliin uummata addaa kutuu jechuun akka wixinee murtii imaammata dantaa alaa USA Ameerikaan dhiyaateetti yeroo afarfamu ni mul'ata. Sirratti wanti jala murree akeekkachiisuu feenu wobootiin alatti woboon shanee jedhamu akka hin jirree fi kunis waraana bilisummaa Oromoo irratti shira dalagamuuf yaadame ta'uu cimsinee hubachiifna. Dhaabbanni dhuunfaa Voon Baatteen Maantiguu Yoork LC jedhamu kan hojii imaammata mootummaa USA Ameerikaa walxaxootaan furuun beekamu yaada Kaarin Baas kana kan bishaan hin fuuneedha jedhee ibsuun fudhatama dhabsiisuun cinatti isaanii Ameerikaan mormitoota akka TPLF kan bakka hin buune ta'uu yaadachiisuun inni kun eenyu waliin akka tumsa taasifatan yookaan dhiisan murteessuun gaafatame isaanii akka hin taane akeekee jira. Gama keenyaan tumsi jaarmayoonni saboota cunqurfamoo ta'an bilisummaa sabaa fi biyya isaanii mirkaneessuuf ijaarratan akeekaa fi kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf bu'aa qabaachuu danda'uuf akka tooftaa fi tarsimootti dhimma ba'uuf mul'ata ofii irratti hirkachuun kan raawwatan malee gorsaa fi fedhii humnoota alaatiin kan adeemsifamu akka hin taane qajeellotti hubatamuu qaba.
Roota darban keessatti taatee akka Ambaasaadar Herman Jeenkoen, Ambaasaadar Suusan Raayis fa'aa fi kanneen biroo taasisaa turaniin loogii uumamaa turan yaadachuun gochaan Kaaren Baas waanuma sana fakkaatu ta'uun dogoggora seenaa dalagame irra deebi'uu ta'a jechuun akeekna. Kanaafis waraanni bilisummaa Oromoo hiree uummata Oromoo miliyoonotaa malee fedhii murnoota dhuunfaa yookaan biyyoota tokko tokkoof dursa kan hin kennine ta'uu cimsamee akka hubatamuu qabu firaafis diinaafis alagaafis dhaamuu feena. Afrikaa kibbaatti sirna apartaayidii irratti geggeeffamaa ture biyyoonni dhiyaa tokko tokko akka shororkeessummaatti fudhataa turuun yaadannoo seenaa dhiyoo ta'uu hubachuun akeeknii fi damni wal fakkaataan humnoota alaatiin uummata Oromoo irratti raawwachuuf yaalii kamuu taasifamu akka hin qabnee fi hin milkoofne akeekkachiisuu feena. Namoonnii fi gartuuleen odeeffannoo dharaa fi jibbiinsaa irratti hundaa'e humnoota diinotaa tarsimoo Oromoo irraa fudhachuun sansankaa fi akeeka oboo gurraachessuuf hojjetan dhaabbatanii of ilaaluun maalummaa oboo hubachuu yoo barbaadan itti dhiyaatanii qorachuun akkasumas haqa jiru sababa oboon qabsaa'uuf irraa akka adda baafataniif yaamicha dhiyeessina. Tabaayimaaleen tokko tokkos afanfaajjii fi olola maqaballeessii oboo irratti afarsan irraa akka of qusatan akeekkachiisna. Adeemsa shiraa fi daba oboo irratti taasifaman qabsoo bilisummaa Oromoo maseensuuf akka ta'e hubatamuu qaba. Abdii Oromoo oboodhaan oboon waltajjii siyaasaa irraa dhiibuuf tattaaffiin taasifamu uummata Oromoo gabrummaa keessa tursiisuuf akeekamee daba deemutti jiru ta'uu sirriitti hubatamuu qaba. Deemsa bitamtoonni tokko tokko Oromoo cabsanii nafxanyaa ol kaasuun itti jiran saaxiluun hamilee uummata keenyaa tiksuu fi amna qabsoo bilisummaa Oromoo itti jirru jabeeffachuuf dirqama qabna. Kaayyoo fi akeekni oboon humnoota cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa keessa socho'an waliin hariiroo qajeelloo tolfachuun bilisummaa uummata ofii mirkaneessuuf ta'uu hubachuun aldureewwanii fi murtiileen humnoota alagaa kamiyyuu akeeka keenya xaliilawaa irraa kan nu hin uggurre ta'uu itti amantummaa guutuudhaan firaafis nyaaphaafis hubachiisuu barbaanna. Yeroo ammaa kanattis humnootii keessaa fi alaan jaaramanii duula eenyummaa fi duguuggaa sanyii Oromoo irratti kallattii garagaraan saaquun guyyuu lammiilee keenya fixaa buqqisaa fi hidhaa jiran kanneen irraa of baraarree akka sabaatti daangaa ofii irratti mirga keenya kabachiifannee jiraachuu kan dandeenyu cimnee ijaaramuun humna keenya jabeeffachuun qofa akka ta'e ummanni keenya hubachuudhaan bakka jiru kamittiyyuu uummata Oromoo bal'aa fi qabsoo kallacha bilisummaa Oromoo abaa'oo oboon geggeeffamu cinaa hiriiruun Ambaasaadara sabichaa fi qabsoo isaa akka ta'u waamicha obbolummaa fi Oromummaa taasisna. Injifannoon uummata Oromoof saboota cunqurfamaniif. Horaa bulaa deebana.